السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تتغنى نقول على في جاركم في آخر سنة جرتني بقى جرات نسنجتا. الحمد لله قال لنا خرب بيقده ولدي بنجر بقى جرت مرت يا كم سنة في آخر سنة نجابدني. الحمد لله نتي جانا يجمنا. نجيني ربي أمل اسمي كابايت. سوجني اللي قرت ربي سوج جاجراته. الحمد لله يجان متوجا ما يتوفى. أتسبب من هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتني قاريس. نجاسي. لسني قاعد بنعزم. كنا في يوردو تغني الحمد لله رب العالمين. زينب كنوا ربي نساقو مانا ديبتي دعين تسن لغا ربي واحد دودا غار بودا نمر راكاستي نوچنا جرتي چودا دعين تسني ربي نساقو سين غلطو ما ورموت يغالي جالالا ناقبدني جالالا ناخيار مناتي يغبدن باي سنجلتهم فرد دوغا ربي بيتامرغان كاباكي باريان كون بلبلا نغافتون كوني موتوچ نجنا دابچودن akka ati mubaraktuni manatti deebitu mala naada'uudhaan mala kanaan baasi jettanii akkasitti galanni keessan ani himu isinii galchuun danda'u rabbiin guddaan jazaa isinii akka balu isiniin jedha kanaaf dachaas daawwatu saranga kan dikoo gaarii dhugaatu bocuudhaaf fedhii kan gammadee waan jiru wallaalee gammachuu qaysee haasawaan harkaa bitee ibsaa dandeessan haasawaa. Arre haasawallee baay'een barbaachisu maaliif hedduu gammachuu keessa jirra waan ta'eef baay'ee wanni isin himnu sin jiru jechuudha. Fayyaa Zeenabiin akkam akka goonee gammatti maalirraa akka turre egaa guyyaa kaleetii reefu manatti ol dachaane hospitaala geessinee mirmara yaanii cheekii qaama guutuu eessa miidhamtee maal akka ta'ee maal akka nyaachisaan homaa mallee goonee jirra sanii rabbi galanni isaa ga'u oomamuun jiranii waan gaa marfee hagaa marfee wayii ajajanii fi jiranii kanaaf marfee sana gafittuu qofa waan dalagini yookaan immoo toonni jedhanii jahachiiftu jedhanii nu ajajanii rabbi galanni isaa ga'u foollisillee kunoo akkuma argitan kana kanaaf isin salaam beektus kiyandi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sagalee kol fuudhu haasa'inaaf. Mataa kana na dhukkubeetti kanaaf sagaleen hedduu hin dhagamu yoon lallabee mataa kana na dhukkubeetti isinis dhibeetan gaa namni harka namaa jiru waa hedduutu ragaa isiniin jedha kanaaf meedache maalchi dhagame ni hordoftoota siyaada kenni ees turteetti galee maalchi rage Tabakkaan turellee tabakkaan turellee tumrii isaati. Anis mana duwwaan eegaa olee mana duwwaan akkuma gulaa ture taa'ee eegaa olee bakka Zeenab jirtus bakka biraati. Ani immoo akka meeshaa masaraatii beekuun kun hin hatamneen eegaa olee. Akkuma galee isiniin jedhe hordoftoota kiyya dachaas bakka isiin meeshaa itti guuratte achi sabanyaa taa'aa oole. Amma isiitiin sabanyaa taa'aa oole dhugaa dubbachuudhaaf. Faallaa akka namni achi ol hin seenne meeshaa isii akka namni hin akkas eegaa bulee amma reefu eegaa immoo nuti galas arginee kottu jenneen booda sa'a maleedha waan ta'eef sa'a sanii immoo olii gad deemuun hin ta'u jenneeti akka bulee amma dhufu ta'e amma dhufee kanaaf akkuma isin jedhe micayyoon sammuun nu taphatte Zeenabiin bakka biraa keetteeti. Anaaris na godhattee. Zeenab bakka biraa keetteeti akka nama Zeenab nu deessu jiru fuutee mana biratti mana kireeffattee achi meeshaa ofii guurattee akkasitti namni isaaf information kennellee dhugaadhaa garuu. Waan makabatamaati. Atteessi intalaa boosii meeshaa guuratti manni sunis akkasuma. Garuu immoo micayyoon akkas jirtu soba itti himan jechuudha. Achi girtiin ganne barumchiyoon achi girtiin ganne. Meeshaa asii guurratee. Meeshaa asii guurratti meeshaa kanuma. Kanuma Zeenabiin bakka biraa keessa isiin akka nuti hin iyyanne jechuudha. Bakka biraa keessatti bakka nuti hin iyyanne nutti dhiyoo
Olla makenya yani agam bo bagawati basa lamani getti nannu makenya sani achi keettedi ofimo bakka dachasa information irra gaye achi gaye argesanitti achi dhokatte jechuudha. Yoo tata osoo mana isii cabsinee seennellee isiman nu jala magaalee manni duwwaadha jechuudha. Gaafa meeqa mana namaa seennee mana duwwatti ol seennee homaa waan takka osoo hin argin yookaan immoo boodigaardii ishiitiin nu marsanii harkaa baane gaafa tokko fa'aa isin argitan jirtu jedheeti yaada viidiyoo sanii imaara dawra 8ffaa achi jirti nuun jedhanii achi dhaynee naannofnee imaaraa sanarra achirra yoo gaddichaanu unoo ka bineensa kana nu marsee nu jira tarabbii harkaa baane jechuudha isinitti himee jira sanillee kanaaf nuti Zainabin hagarraa silaan turtu ture ishii yuutuubaraa miti viidiyoo waraabdee gannuun dhiistu silaa yoo viidiyoo waraabdee gadhiistu ta'ee ka lokeeshinaan yookaan immoo bakkuma viidiyoo waraabamte sanuyyuu amma fakkeenyaaf mana kiyya namni hin beekne jiru viidiyoo irratti ni beekanamu akkasitti jechuudha mana isiin jirtu sanitti silaa viidiyoo san wanna innee laallee viidiyoo san ni arganna ture isiin yuutuubaraa miti waan ta'eef isiin dhimma karraa qabdu anarraa dhimma qabdi ana garaa gubuudha garuu rabbi galanni isaa ga'u haala waan isiin yaadde sanii hin milkoofne fi harkaa fashooltee jechuudha kana duraan waan keessa jiru hin beeku ture egaa gaafa ishee kana fidanii akkasitti rabbiin daliila na godhe as waan kana hunda irra ga'uu danda'e jechuudha information kana hunda hordofnee irra ga'uu danda'e jechuudha san dura immoo Zainabin barbaadeetuma gabbayee aluma keessa deeme kama waan hin jenne kana akka waan namni waan aaree akkasitti deebi'ee manatti gala jechuudha asiin ijoollee wajjin cinqamaa ture micoon tunillee rabbiin fayyaa isii haa kennu ijoollee waliin baay'ee na wajjin rakkattee egaa isii argadhee xiqqoo hafuurri na deebi'ee innaa isillee hojiirraa dhaabeetiin akkasitti manatti galchee jechuudha. Amma rabbi galanni isaa ga'u haati ilmaanii manatti deebite tammoo tabraa shakkiin birallee yoo ka jiraatu ta'e inshaallah abdii rabbi isillee ishee kate finnee yoo rabbi jedhee ka itti karaa simnu ta'a jechuudha. Kanaaf dachas mee dubbat kuttee bareeda. Maal jetti? Dubbadhu mee haase ummata galata galchiisoo Khalas Zainab yoo netteesi. Dubbachuun dandeettuu mataan Dubbees jechuun yoo kana booda kan taate sheekha bira geessine sheekha bira nama fitimee bitatana. Innaa akkasii beektanii hordoftoota keenya dhugaa wanni isin hin jedhu jiru sabboontu mee ijoolleen akkamsi gootee hordoftootaatillee egaa gaafa dhufteeti viidiyoo irratti hin argamne ijoollee hojiirra rakkachaa jirta mee maal jettaati Zainab dhufuu isiitiin gammachuun si dhagahame maali? Wallaahi Zainab manatti deebi'uudhaaf baay'een gammade waan natti dhagahame gammachuu malee wallaahi waan takka hin qabu ijoolleen baay'ee garuu haadharraa malee ijoolleen takka haati bira deemteen beekuu nyaata namarraa hin nyaattu baay'ee nyaata dirqitti nyaachifna garuu alhamdulillah isiin manatti deebi'uudhaaf baay'ee nu gammachiise alhamdulillah rabbi ammallee ilmaan isiitti waliin isii haa tursiisu hamtuun isiirra hin ga'ini iyyeetuun du'aayii godhaaf ammallee wallaahi haadha dhabuu jechuun rakkoo guddaadha. Dhugaa namni ilmaan haadha malee hin toltu abbaan hagas hundaa miti dhugaatti yoo dhugaa kan jennu ta'e tokkoffaa nyaata godhuun beeku lammaffaa yoo nyaata godheetiin dhiyeesse kun baaba kun mi'aawu kun hin ta'u naan jetti. Hanga mataan shirna yeroo takkan ta'e jechuudha isin ijoollee tana waliini kanaaf ilmaan haadha malee hin tolanii rabbi galanni isaa ga'u warri akka kiyya rakkate hoo jiraate rabbiin rakkoo isin haa furu isiniin jedha inshaallah abdii rabbi isin oromoo tiyya qaalii bagan oromoo ta'ee dhala dhugaa rabbi maali amantiin gargar ka osoo addan baafne amantii qabdaniin
waaqa qabdan kadhachuudhaan mucaa kana bira rabbi dhaabadhu jettanii du'aa'ee naa gochuudhaan du'aayin teessan humna naa taatee fayyaa naa taatee akkasuma yaada naa taatee yaada akkan maatii kiyya argadhu mala naa dhooftanii akka maatiin kun ilmaan xiyyaa tana argadhu na gootanii na cinaa dhaabattan irra deebi'uudhaan galanni keessan dachaa rabbiin dachaan isin haa kafalu isiniin jedha. Kuni hedduu gaafa tokko tokko afaantu gaafa tokko tokko hancufaa afaan nama guutaa jedhanii gaafa tokko tokko immoo haasayatu afaan nama guutaa jedhanii har'a immoo ani haasayaa miti ka afaan na guute hancufaan nafa afaan na guute maaliif gammachuudha kan ka'e waan hin dubbadhuuf waan qabuuf waan gadhiisu wallaalee jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya isin ammallee rabbiin rakkoo sitti as deemtu fi rakkoo sirra dabartillee rabbiin sitti hin deebisinii ta dhuftullee rabbiin sitti asii hin dhiyeessinii akkasitti du'aa naa godha. Inshaallah amma immoo kana booda fayyaa Zeenabiidha kan hordofu waan dhufuuf inshaallah abdi rabbi yookaan mallee nurraan teessu micoon suni amma sanuu Zeenab harkaa baasuun ba'aa guddaa itti ta'ee jira yaada guddaa itti ta'ee jira waan ta'eef isinlee achumaanuu rabbi afaan sirraa qabu jedhaati du'aa naa godhaa du'aa teessan dhugaa rabbii akka ajaa'ibatti dalaydii inshaallah har'a booda masarat rabbi jedhee rabbi afaan nurraa haa qabu. Gaya godhe ko? Hageetti.